Galaa jireenyaa How to Win Friends and Influence People Dale Carnegie akka barreessetti Inseenee Makuraa akka hiiketti kutaa tokkoffaa qajeelfamoota bu'uuraa namoota waliigaluu tokko damma baafachuun ni barbaadda taanan gaagura inniitiin Bitootessa 7 bara 1931 namni Niiyork keessatti nama ajjeesuun beekamu barbaacha torban tokko booda laphee dhiibee daandiirra deemuun mana jaalallee isaa otoo seenuu argame. Poolisoonni 150 ta'an karaa irratti lafa jalaa itti marsan qawwee isaanii gara mana inni keessa jirutti qabanii sa'aatii tokko oliif dhukaasan. Naannoon namtichi itti argames qalaa rasaasatiin guutame. Namoonni 10,000 caalan dhaabbatanii gammachuudha waan ta'e daawwatu. Waan akkanaa Niiwoork keessatti ta'ee hin beeku ture. Yakkamaan kun erga qabamee booda Koomishinarri Poolisii Niiwoork E.P. Maaroonii jedhamu akka jedhetti namni yakka guddaa akkanaa dalage seenaa Niiwoork keessatti mul'atee hin beeku. Namni akkanaa kun akkamiin laphee dhiibee saalfii tokko malee karaa irra deemaree yeroo poolisoonni isatti dhukaasaa turan xaalayyaa qaama dhimmi isaa ilaallatuuf jedhu jalatti ani nama baay'ee gara laafes uumama nama kamiyyuu hubuu hin dandeenyedha jedhu barreessee ture. Garuu guyyaa muraasa booda utuu jaalallee isaa waliin makiinadhaan deemaa jiranii poolisiin itti dhufee eeyyama oofinsa makiinaa akka itti agarsiisuuf gaafannaan utuu deebiin kennin shugguxii baafatee poolisii mataarra rukutee ajjeese. Kun nama afaan guutee ani nama gara laafes ani nama kamiiniyyuu miidhuun fedhu jedhu kanadha. Namtichi yakkamaan kun adabbiin du'aa itti murtaa'ee gaafa kutaa itti ajjeefamu ga'u akka itti aanu kana jedha. Adabbiin kun waan an namoota ajjeeseefi lakki waan an ofii koo ittiseef jedhe. Seenaa kana irratti wanti hubannu namtichi kun ofii isaa hin yakkine. Kun amalummaa yakkamtootaa miti. Akkanatti amantaa taanan yaada kormaan gadii dhaggeeffadhu. Ani bara jireenya kootti namoota gammachiisaa gargaaraa fi deeggaraan ture. Garuu bu'aan argadde namootaan jibbamuudha. Kana kan dubbate namticha Ameerikaa Chiikaagoo keessatti nama ajjeesuun beekamu tokko ture. Namni kun yakka guddaa dalagaa tureef xiqqoollee of hin ceephaan. Yakkamtoota muraasa qofatu namoota badoo akka ta'an. Yakkamtoonni sababa garaagaraa dhiyeessanii gochaan isaanii sirrii akka hin taane si amansiisuu yaalu. Namoota yakka hamaa dalaganii manneen hidhaa garaagaraa keessa jiran yoo deemtee gaafatte kan ani nama badaadha siin jedhu hin argattu. Namoonni anii fi ati wajjin hojjennuu fi jiraannu hoo ani muuxannoon kiyya akka naan mirkaneessetti namoonni parsantii 99 dogoggora akkamii yoo dalaganillee ofii isaanii ceepha'uutti hin gammadan. Kanaaf atis namoota ceepha'uu hin qabdu. Ceephoon ofitti amanamummaa fi kaka'umsa namootaa waan hir'isuuf waliigaltee keessan booressa. Hayyuun saayikoolojii beekamaan B.F. Skinner qorannoo isaan akka mirkaneessetti bineensonni yeroo amala badaa agarsiisanii fi adabaman caalaa yeroo amala gaarii agarsiisan jajjabeeffaman haala bu'aa qabeessa baratu. Boodara qorannoon kun namaafis akka hojjetu mirkanaa'eera. Namoota adabuudhaan jijjiirama yaada fi amala itti fufiinsa qabu fiduu hin dandeenye. Ogeessi saayikoolojii biraan Haansi Saalii jedhamu namoonni akka nu jajan akkuma feenu ceephoo immoo ni jibban jedheera. Ceephoon hiriyoonni miseensonni maatii fi hojjettoonni keenya akka nu komatan aamileen isaanii akka cabuu fi ofitti amanamummaa isaanii akka irratu godha. Joorji B. Joonistaan kaampaanii injiinaringii tokko keessa qindeessaa nageenyaa hojjettootaa ta'ee hojjetaa ture. Ga'een hojii isaatii balaan hojjettoota irraa akka hin geenyeef wantoota balaa isaanirraa tiksu uffachuu isaanii hordofuu ture. Joonistaan yeroo mara uffata nageenyaa uffachuu akka qaban hojjettoota akeekkachiisaa ture. Seeraa fi naamusa hojii eeguu akka qaban cimsee isaan akeekkachiisa. Kanarraan kan ka'e hojjettoota biratti fudhatama dhabe. Inni bakka hojiitti deemnan hojjettoonni uffata nageenyaa ofirraa baasu turan. Kanumaan tooftaa biraa yaaluuf murteeffate. Guyyaa tokko hojjettoonni uffata nageenyaa otoo hin uffatin otoo hojjetanii arge. Maaliif akka uffachuu dhaban gaafate. Achumaanis uffata nageenyaa uffachuun qaama isaanii balaa irraa akka eeguuf yeroo hojii itti hojjetan uffachuun fayyaa qaama isaaniif barbaachisaa akka ta'e sagalee qabbanaa'aadhaan itti hime. Hojjettoonni komii fi aariin isaanii ni hir'ate. Ofii isaanii balaa irraa eeguuf jechas uffata nageenyaa ni uffatan. Seenaa keessatti ceephoon walitti bu'insa hamaa akka uumu bakka hedduutti argineerra. Mee fakkeenyaaf walitti bu'insa beekamoo Theodore Roosevelt fi pirezidaantii Taft gidduutti ta'e yaa ilaallu. Walitti bu'insi kun addaan diigamuu paartii Rippaabilikaaniif sababa ta'ee
Woodrow Wilson White House seensisee ture. Akkasumas waraana addunyaa tokkoffaa daran ammeessuu keessatti ga'ee qaba ture. Theodore Roosevelt bara 1928 yeroo aangoo gadhiise White House keessaa ba'ee isatti aanee kan filatame Taaftiin deeggaraa ture. Achiin booda Theodore Roosevelt leenca ajjeesuuf gara Afrikaa deeme. Yeroo deebi'us rincicummaa isaaf Taaftiin ceepha'uu eegale. Yeroo sadaffaaf ofiisaa muuduuf yaale. Kanumaanis paartii Bulmoos jedhamu hundeessee filannoo gaggeesse. Paartii Rippaabilikaanii guutummaatti injifatama. Theodore Roosevelt sababa injifatamaniif Taaftiin ceepha'e. Garuu ofiisaa'oo ceepha'eeraa hin ceephaane. Taaftiin imimmaan ija isaa guuteen waanan qaburraa waan adda ta'e waan ani hojjedhe hin agarre jedhe. Eenyutu yakkamuu qabaa? Roosevelt moo Taaftii? Dhugaa dubbachuuf ani hin beeku. Waanan jechuu barbaade ceephoon Roosevelt Taaftiin hin amansiifne. Ija imimmaan guuteen waan adda ta'e akka hin dalagne dubbate. Dhalli namaa uumamaan namoota biraa yakkee quba itti qaba malee kan ofiisaa hin amanu. Hundi keenya akkanuma. Kanaaf ani ifatti yeroo namoota biroo ceephoonu hundi keenya akkanuma. Kanaaf ani ifattis yeroo namoota biroo ceephaanu namoota armaan olitti seenaa isaanii kaafnee turre yaa yaadan. Namoonni nuti ceephaane sirreessuuf yaallu gocha isaaf sababa dhi'eeffatee deebisee nu ceepha'uu akka danda'u yaadachuu qabna. Abrahaam Lincoln guraandhala 15 bara 1865 mana bashannanaa naannoo gamoo tiyaatira Foorditti argamutti utuu siree irra ciisaa jiru ajjeefame. Namtichi ganama guyyasii isa bakka Abrahaam ciisee jirutti isa galaafates John Wilkes jedhama. Reeffi Lincoln yeroo dheeraaf siree sanarra dalga jiru ga'ee ciisaa ture. Fakkiin beekamaan Rosa Bonheur The Horse of the Hung sirichi gararratti fannifamee halluu keelloo ibsaa ture. Hoogganaan waraana Ustaan Lincoln erga du'ee booda Lincolnin bulchaa addaa addunyaa jedhee ture. Iccitiin dandeettii namoota walii galuu yaada isaanii jijjiiruu Lincoln maal ture? Ani seenaa Abrahaam Lincoln waggoota 10 qoradheera. Ergasii boodas kitaaba Lincoln nama qabatamaa hin qabne Lincoln the Unknown jedhu waggoota 3 barreesseera. Eenyummaaf sansaka Lincoln gadi fageenyaan qoradheera jedheen yaada. Akkaataa Lincoln namoota waliin walii galuu fi yaada isaanii jijjiiruu beekuuf qorannoo adda addaa gaggeesseera. Lincoln namoota ni ceephaa? Eeyyee, akkuma dargaggeessa Piigeen Kiriikitti dhalate tokkotti namoota ceepha'uu qofa osoo hin taane xaalayyaa fi walalloowwan namoota ceephaan barreessee daandiirra facaasa. Xaalayyoota isa kanneen keessaa kan hanga ammaatti isa komachiisaa hafe jira. Erguma ogeessa seeraa ta'ee boodayyuu Lincoln xaalayyaa gaazexaa irratti maxxansuun mormitoota isaa ceephaa ture. Garuu kana yeroo tokko qofa godhe. Ganna bara 1842 hayyuun siyaasaa James Shikt jedhamu nama kolfaa ta'ee ture. Yeroo Lincoln xaalayyaa arrabsoo of keessaa qabu tokko barreessee gaazexaa beekamaa tokko irratti maxxansiisuun magaalaa guutuu itti kofalchiisee ture. Shiktis xaalayyaa kana gaafa arge baay'ee aarre. Farda isaa yaabbatee gara Lincoln deeme. Yeroo bira ga'us lolaaf akka isaaf dhiyaatu nama kamiyyuu ceepha'uuf balaaleffachuu guutummaatti dhiise. Adeemsa keessas yeroo wal waraansaa lammiilee Ameerikaa jeneraalota humna waraanaa Potomac haaraan muudaa ture. Yeroo sanatti namoota kanneen akka Maakilaalaan, Pooppi Barnisaad, Akur, Maayidaafaa duraan duubaan jeneraalota humna waraanaa Potomacii godhee muudee ture. Haa ta'u malee gochaa isaa kanaaf namoota baay'eetu isa ceephaa turan. Jeneraalota dadhaboo kanneen maaliif muudaa jechuun cimsanii isa balaaleffachaa turan. Lincoln garuu ammeenyi nama tokkoofiyyuu hin fayyadu. Gaarummaan garuu nama hundaaf jechaa ture. Jechi isaa baay'ee jaalatamanis. Waan ofii keetii gochuu hin dandeenye namoota biroo irratti hin murteessin kan jedhu ture. Akkasumas yeroo deeggartoonni isaa ammeenya warra kibbaa dubbatan isaan hin ceephaa'inaa, isaanis haaluma nuti keessa jiru jedha ture. Lolli Geetisberg adoolessa bara 1863 eegale. Guyyoota 3 gaggeeffamee ture. Adoolessa 4 yeroo Lii Kaaraa kibba lolaa banee turetti roobni hurriif bubbee wal makatee biyyattii dhuunfatee ture. Lii loltoota isaa injifataman waliin yeroo Potomaakiin ga'e fuuldura isaatti laga guute, booda isaatti immoo loltoota isa injifatan arge. Kiyyoo keessa seene baqachuu hin dandeenye. Lincoln kana ilaalaa ture.
Kunis waraana Lii booji'uuf carraa Waaqni isa badhaase akka ta'e yaada. Linkan yeroo sunuma Maayaadii Lii irratti dhukaasa akka banuuf ajaje. Maayaad maal godhe seeta? Waan Linkan isa ajaje dhiisee faallaa isaa raawwate. Ajaja Linkan dhiisee kaawunsilii waraanaa waame. Linkan irra deddeebi'ee kadhatus ni dide. Dhumarratti lagni waan irrateef Lii loltoota isaa waliin miliqe. Linkan baay'ee aare. Maal jechuudha kun jedhee ilma isaa Roobartiitti boo'e. Yaa Waaqa guddaa, maal jechuudha kun? Harka keenya seenanii turan. Hunda isaanii to'annaa keenya jala galchuu dandeenya ture. Garuu homaa hin goone. Utuun achi deemee ta'ee an mataan koo isa nan galaafadhan ture. Linkan muufannaa olaanaan gadi taa'ee xaalayaa itti aantu kana Maayaadiif barreesse. Hubadhu, Linkan nama dubbii danda'uuf filannoo jechootaa danda'udha. Xaalayaan 1863 keessa barreesse kunis kanuma mirkaneessa. Jeneraala kiyyaa kabajamaaf Lii miliqee carraan keenya baduun si gammachiisa jedhee amanuu hin dandeenye. To'annoo keenya jala seenee ture. Utuu itti cufnee qabnee irra ta'ee silaa lolli kunis ni goolabama ture. Garuu lolli silaa xumuramee deebi'ee akka itti fufu ta'ee jira. Humna guyyaa wiixataa of harkaa qabduun Lii irratti lola banuu erga dadhabdee kibba lagichaatti akkamiin dandeessaa? Yeroos loltoota muraasatu si waliin deema hoo? Ammaan booda bu'aa ni argamsiista jedhee sin abdadhu. Carraan warqeen argattee turte si jalaa tareera. Anis baay'een gaddee jira. Maayid yeroo xaalayaa kana dubbisu maal godha jettee yaaddaa? Maayid xaalayicha iyyuu nagarra. Linkanis in ergineef. Xaalayichi erga Linkan du'ee booda argame. Akka ani yaadutti Linkan karaa foddaa ala ilaalaa daqiiqaaf ariifachuun narra hin turre. Anis as White House keessa taa'ee Maayid Lii irratti dhukaasa akka banuuf ajajuun salphaa ture. Garuu otoo anis diree lolaa Geetisberg deemee dhiiga dhangala'aa ture argee iyyaaf waanna namoota madaa'anii dhaga'eera ta'ee dhukaasa banuuf akkasin sardamuun ture. Anis waanuma Maayid godhe kanan godha. Hundaafuu amma bishaan dhangala'eedha. Xaalayaa kanas utuu Maayiditti ergee innis na amansiisuuf yaada mataa isaa dhi'eeffata. Akkasumas hojii gaarii duraan hojjete dagatee ofitti amanamummaa isaa hir'achuun loltummaa dhiisuu danda'a. Waan jedhee yaade natti fakkaata. Sababni kanarraan ka'ee Linkan muuxannoo qaburraa ka'ee ceephoo fi dheekkamsi cubbuu ammeessa malee bu'aa akka hin qabne hubatee xaalayicha erguu dhiise. Sababa kanarraan ka'ee Linkan muuxannoo qaburraa ka'ee ceephoo fi dheekkamsi dubbii ammeessa malee bu'aa akka hin qabne hubatee xaalayicha erguu dhiise. Theodore Roosevelt wayita rakkoon isa mudatee bitaa itti galee waan godhu dhabu suuraa Linkan biiroo isaa keessa jiru fuuldura dhaabbatee utuu rakkoon ana mudate kun Linkan mudate ta'ee akkamiin furmaata laata jedhee gaafata. Maark Twain yeroo baay'ee miira isaa to'achuu nama danda'u hin turre. Yeroo ta'e tokko xaalayaa baay'ee nama aarsu namicha tokkoof barreessee ture. Xaalayichi ati bakka itti awwaalamtu argachuu qofa si barbaachisa. Mee dubbadhu sin ergaa kan jedhu ture. Yeroo biraa immoo gulaaltota gaazexaa akkas jechuun barreessee ture. Sirna qubeessuu fi loqoda kiyya gulaaluu dandeessa. Garuu ammaan booda yaada ani barreessu akkan barreessetti dubbisi malee yaada sammuu kee same sana ittin dabalin jechuun barreesse. Garuu haati manaa isaa keessaa waan haqxeef xaalayaan kun otoo hin ergamin hafe. Ati nama yaada isaa jijjiiru yookaan fooyyessuu barbaaddu qabdaa? Gaariidha. Anis sin deeggara. Garuu maaliif ofii keerraa hin eegaltu? Nama amansiisuuf dura ofii keerraa eegaluu qabda. Utuu fuuldurri balbala kee xuraa'ee jiruu kosii mana namaarraa jirurratti quba hin qabin. Yeroo ijoollee ture namoota biraatti fudhatama argachuu waanan barbaaduuf barreessaa beekamaa Ameerikaa Riichard Andargi Deevis jedhamuun xaalayaa gowwaa tokko barreessan ture. Gaazexaa waa'ee hojii barreessitootaa irratti xiyyeeffatu qopheessaa waanan tureef Deevis waa'ee tooftaa hojii isaatii akka naaf himuufan gaafadhe. Torbeewwan muraasa dura xaalayaan mallattoo hin dubbifamne qabu garuu goodaa isaatti dirqama garuu hin dubbisin jedhu na dhaqqabee ture. Baay'ee na ajaa'ibe. Barreessaan xaalayichaa nama guddaa jabaa fi hojiin itti baay'atu natti fakkaate. Ani nama dandeettii akkanaa qabu ta'uu baadhus Riichard Andargi Deevis amansiifachuu waanan barbaaduuf dhuma xaalayaa keeyya irratti dirqama safuuti garuu hin dubbisin jedheen barreessa. Innis xaalayaa dubbisee naaf barreessuuf yeroo dheeraatti hin fudhanne. Dhuma xaalayaa isaa irratti amalli kee badaan
namummaa kee badaa caalee jechuun naaf barreesse. Dhugaadha, dogoggoreera. Dheekkamsi kun naaf mala. Garuu nama waanan ta'eef natti hin murtaa'u. Komachuu koo hin oolle. Keessumaa waggaa 10 booda yeroo du'a Riichaard Andargi Deevis dhaga'e ittumaayyuu komiin koo hammaate. Ceephoon komii umurii guutuu keessa nama buusti. Yeroo namoota waliin haasofnu yookaan hojjennu sababa amansiisaa irraa eeguun hin qabnu. Ceephoon humna olaanaa qaba. Ceephoon Toomaas Haardii asoosamoota walaloo komii bebbeekamoo akka barreessu godhe. Beenjaamiin Firaanklin yeroo ijoollummaa isaa gowwaa ture. Boodarra garuu nama aangoo sadarkaa olaanaa qabu ta'e. Iccitiin milkaa'ina isaatii maal ture? Ani yeroo mara gaarummaa namaan yaasa malee dadhabina kamiiyyuu naasa'u jedhee ture. Namni gowwaan kamiyyuu nama ceepha'uu, mormuu fi dadhabina namaa haasa'uu ni danda'a. Namoonni beekamoon garuu jabina isaanii hojiin agarsiisu. Namoota dadhaboos ni jajjabeessu jedhee Kaarlaayi. Balaliisaan xiyyaaraa beekamaan agarsiisa qilleensarraan beekamu Bob Over jedhamu agarsiisa qilleensarraa Saandiyaagoo turee gara mana isaa Los Aanjelesitti gale. Agarsiisa meetira 100 ol fagaatee gaggeeffamaa ture kanarratti gidduutti motorri dhaabbate. Bob Avoorii ogeessa cimaa waan tureef tooftadhaan xiyyaaricha lafa qubachiisee garuu namni miidhamee jiraachuu baatus xiyyaarri haalaan miidhame. Over xiyyaaricha erga lafa qubachiisee booda boba'aa qorachuu eegale. Akkuma inni shakke xiyyaarri isaa gaazii xiyyaaraa osoo hin taane boba'aa jeettiitiin itti guutame. Innis gara buufata xiyyaaraa deebi'ee makaanikii xiyyaara isaa suphee ture waa'ee dogoggora uumamee gaafate. Dargaggeessichis makaanikiin sun dogoggora isaatti baay'ee rifate. Imimmaan ija isaa guute. Sababa dogoggora inni dalageen xiyyaarri gatiin isaa baay'ee qaalii ta'e miidhame. Ga'umsa Overis hagam akka aaru tilmaamuun si rakkisu. Kanaaf ogeessi cimaan kun waan fedhe dubbatus godhus dhugaa waan qabuuf irraa hin ilaalamu. Garuu Overis makaanikichatti hin dheekkamne. Makaanikicha hin ceephaanes. Saggoo makaanikichaa irraa harka isaa kaa'ee ija isaa keessa ilaalaa lammaffaa dogoggora akkanaa akka ittiin uumne nan amana. Bor F51 kiyya naaf suphita jedhe. Maatiiwwan yeroo baay'ee ijoollee isaanii ni ceepha'u. Akkas gochuu hin qaban waanan jedhu sitti fakkaataa? Lakki isaan ceepha'uun dura hojii gaazexeessummaa Ameerikaa akka ta'e Father Forgets jedhu armaan gadii dubbisi. Yeroo jalqabaaf People's Home Journal irratti maxxanfame. Nutis eeyyamsiifnee kitaaba kanarratti maxxansiisnee jedha. Barruun kun afaanota hedduutti hiikamee addunyaa irratti baay'inaan dubbifameera. Abbaan ni irraanfata. Father Forgets W. Livingston Learned. Ilma koo dhaggeeffadhu. Akkuma ati rafteen harka kee xixiqqoon lamaan maddii kee jalatti wal qabatanii rifeensi maramaa keessaa dafqi adda kee jiise. Kutaa ciisicha kee keessa qofaa koon ture. Daqiiqaa muraasa dura mana kitaabaa keessa taa'ee dubbisaa otoo hin jiruu miirri gaabbinatti dhaga'amnaanan si bira dhufe. Wantoota ani keessa kootti yaadaa turetu jira. Ilma koo baay'een sitti darbaa ture. Mana barumsaa deemuuf uffata kee uffattee fuula kee dhiqattee fooxaadhaan qoorfachuu waan dhiisteef sin dheekkaman ture. Waan ati kophee kee qulqulleeffachuu dhiisteef sin adaba. Yeroo ati meeshaalee kee lafarratti darbitu aariidhaanan sitti dubbadha. Ciree irratti dogoggora biraa nan arga. Waan hundumaa in harcaasta. Nyaata oluma tokkoon liqimsita. Ciqilee kee xarapheezarra kaawwatta. Dhadhaa daabboo irratti laaqxa. Akkuma ati tapha kee eegalteen anis baabura koruuf yeroon kee harka kee raastee nagaatti naan jette. Anis deebiseen nyaata koo guduunfeen adaraa of eeggadhu jedhe. Waaree booda sitti fufe. Akkuma deebi'ee dhufeen si barbaadee daandiirra otoo taphattuun si arge. Harki shurraaba kee dheeran furamee jira ture. Anis dheekkameen hiriyoota kee duratti lafa si ilaalchise. Shurraabiin kun gatiinsaa qaaliidha. Eeggannoo gochuu qabdan siin jedhe. Sodaachaa fi saalfachaa yeroo mana kitaabaa keessaa na bira dhuftanii yaadattaa? Na jeequun kee waan na muufachiiseef maal feetee dhuftee jedheen si gaafadhe. Atis homaa naan jette. Barcumarraa tarkaanfattee harka kee morma kootti martee na dhungattee ani siifadhus jaalala guddaan Waaqayyoo onnee kee keessa kaa'e irrachuu hin dandeenye. Gaariidha ilma koo. Akkuma ati deemteen waraqaan dubbisaa ture
Harka koorraa lafa bu'ee dhukkubbiin wayii keessa kootti dhaga'ame. A- Amala akkamiin horachaa jiraa? Amala dogoggora barbaaddu. Ceepha'u kun waan ati ilma koo taateef badhaasa ani siif kennaa turedha. Akkana gochuun kiyya si jibbee miti. Waan guddaa waanan sirraa eeguuf ani akkan ofii kiyyaa guddadhetti si guddisuu waan yaaduuf ilma koo. Akkasumas amala kee keessa wantoonni baay'ee gaariin jiru. Onneen kee xiqqoon jaalala tulluu caalaa guddatu baatti. Kanas otoon siifadhuu na hammattee na dhungachuu agarsiiftee jirta. Yaa ilma koo halkan kana homaa wanti ta'e hin jiru. Waanan sitti darbeef gaabbiin keessa koo humnaanan halkaniin bakka ati raftu dhufee cinaa kee jilbiinfadhee kun anaaf keessa kootti ba'aa dadhabsiisaa ta'ee jira. Otoon sitti himees siif galuu dhabuu danda'a. Garuu bor abbaa gaarii akka siif ta'u waadan siif gala. Si waliinan taphadha. Miidhama kee nan hirmaadha. Yeroo jechoonni badoon afaan kootti dhufan arraba koon ciniinu. Waanan dargaggeessa ga'eessa tokko ilaalaa jiru natti fakkaateen sodaadha. Garuu ilma koo xiqqicha harka isaa qaqqabaa akkan jiru yaadadha. Gaabbidhaan keessa koo raafamaa. Kaleessa bobaa dhakee keessa turte. Saggoo isheerra turte. Waa baay'een gaafadha. Gocha isaanii balaaleffachuu kophaa otoo hin ta'in mee keessa isaanii haa hubannu. Waan godhan badaas ta'uu gaarii maaliif akka isaan godhan yaa qalbifan. Kun ceephoorraa baay'ee bu'aa qabeessa. Yookaan wal hubachuu yaadaan garaagara ta'anillee yaada walitti kabajuu fi gaarummaa gaafata. Baay'ee beekuuf baay'ee dhiifama gochuu qabda. Akkuma Dar Joonsan jedhe Waaqni iyyuu hanga guyyaa dhumaatti namatti hin murteessu. Sababni dhala namaa ariifatuuf maali ree? Waaqni iyyuu hanga guyyaa dhumaatti namatti hin murteessu. Sababni dhalli namaa ariifatuuf maali ree? Qajeelfama tokkoffaa namoota hin ceephayin, hin balaaleffatin, hin mormin,